sadarkaa maatii wal barsiisuu irras naaf geessanii turtanii. Walitti dhufeenyi keessan isa tajjeesise jechisiisaare. Dooktar Eebbaa Shakkushee garuu akkamittiin ilaalte? Durumayyuu hireedhaaf namoota hireetti dhiyoo jiraniif ciniinnatti falmuu jaallatta. Maalidha? Akkan seeratti isa dhiyeessu qofaaf ati na gargaari. Giiftiin akka uumataati laata. Maaloo isheen anas garaana nyaatti. Sirriitti malee itoo arginu namummaa keessaa baatee bara. Ani kanan jedhu namni ajjeese garuu barameera. Wanti gantuun kun namitti abaaramtuun kun obboleettii koo ajjeeste. Anaa nyaatu obboleettii koo. Nama hundumaa keessaa namni tokko namni ishee jibbu akkamitti dhibamu. Gochi giiftii garuu baay'ee na ajaa'ibeera. Akkam? Anatu si ajjeese obboleettii koo. Hariiroo ati fireen qabdan akka walitti dhiyaatu sababanni godheef yakka kanaan goone jettee yaadda? Dubba duukaa maal gochuu dhufte? Dooktar Eebbaa isatti akka beektu maaliif natti himtu? Maaliif natti himu? Jechuun maas hin fayyadu deemnise. Dhugaa ta'uusaa garuu akkamitti beektu? Garuu akka na ajjeese sirriitti hin beeka. Wanti gantuun sun to'annoo seeraa jala akka inni ooluuf yoo na gargaarte oolmaan kana caalee hin jiru. Ajjeechaa objii addunyaatiin shakkamuutiin qorannoof sin barbaada. Kana booda barnoota keerraa hafuun qabdu. Ati barnoota keetti deebi'uun iyyuu ekeraan urjii akka boqottu gochuu keessaa tokko.